doktorachi matta chishe Welcome. bagere ge aduf Baga nagaa Aida. kopida Walo la deemaa jirta. jechuudha osoo sagantatti eegaliin dura waan haasoo beetu ni qabda jechuu fedheeti. Wallahi. Sagata osoo feerin haasaya jira. Seera warra miidiyaatitti dhumarra namaa kennaniif hirema carraa jalqabaa miti bara. Garuu kun uummata kiyyaa miti. Jarri kun tiktookeeti waan ta'eef. Hayi uummanni kiyyaaf kenni qabu hunduu kennuma. Ayyee. Okay. Haa ta'u abbaan sagantaa mootu dhumarra namaa kennamu ta'a. San sirri jettee dhumarra isinii kan namaa durarratti waan ja'uunii qabdu yoo barbaadiyyeeti. Okay. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Obboleeyyan muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan sabaan Oromoo taatanii saba biraa taatanii laayivii kana jalatti argamtanii asumaanuu laayivii kana yeroo gadhiifamellee ilaaltan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin bira haa ga'u. Har'a keessummaadha qabannee dhufnee jirra akkuma viidiyoo irratti isiniin jee nama keessaniin ammallee osoo ittiin seeniin dura hanga reefu uummanni sagantaan quraanaan haa banamuu jiru jiran gartee viidiyoo wayii ta'e agarre ulamaa'ii teenya gurguddoo jettee maqaa hakkeetaa keessatti dhohite dubartiin takka isaan hanga reefu komantiin sagantaa quraanaan banaa jennaan asaantiin mucaan ulamaa'ii seetanii jetteen. Sariifuu inshaallah guyyaan quraanaan banamullee ni jira yoo asliin fadhinnaa isaatiin banees mirga qaba. Daarektii kama gaafiiti jetti natti dabra jalqaba irratti mee aslii maqaa hankee guutuu fi eessatti akka dalattee nuuf ibsi. Maqaa kiyyan beekuma uummanni kun hundi hin beekama. Inni beeka maqaa kee namni asli beeka doktora beeka waan dirata akka beeka maqaan kee ka dhugaa haadhaaf abbaan si baase eenyu. Wallah anu maqaa sana waggaa 20 olitti ni waamamne gara dagachuutti deemaa jiraayyuu. Anu maqaa sana amma gara irraanfachuutti deemaara. Akka dhugaatti maqaan kiyya yoo dogoggoruu baadhe Abdulhakiim Sheexaahaa garuu natti fakkaata. Be wallahi maqaa kee dhugaati. Maqaa warri naa baase Abdulhakiim. Abdulhakiim seef godhadhaa maqaa kana Abdulhakiim maqaan isaa. Waa maqaa rabbiin akka jaalatu by the way Abdulhakiim gabricha rabbi jechuudha. Asli yoo eessaa fidde eenyu si baase? Asli illee maqama asladdi maqaan kiyya lama asladdi Muhammad yani faamilii lama qaba. Okay. Maqaan warra tokko asliin kun asladdiin irraa asligee torti gootu argite. Akkuma warri amma maqaa fakkeenya Facebook irratti yoo argite warri Facebook abdii jedhu kun bisaa background abdii kana maqaan kee dhugaa jecha Abdul Fattah, Abdul Jabbar, Abdul Aziz, Abdul Harim akka ahliim akka sibar. Akkas xiyyaa Abdullah yaa sirri. Akkuma warri maqaa Abdul Minaamin kun Facebook irratti abdii godhatu wal gabaabsee argite anillee asladdiin masarirraa asli arge. Waaw. Maashaallah. Galatoomii maqaa lama akka qabu nuuf jira. Tole osoo gaafii biratti achi hin deemne ijoollummaa keetirraa hin si gaafadha. Asladdiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse osoo biyyarraa hin bahin dura barumsarra ture moo daldalarra turte moo akkami haala madarasaa barachuu turte moo haala kamirra dabarsuu turte ijoollummaa kee? Ani ijoollummaa kiyyatti waanuma ijoolleen baadiyyaa dalagaa guddadhe.
قراتي جرا قرآن ديمتي مسجدتي قراتا شيخنا نترتي مانا برومسات تجرا بده أشجعته هولوتا إيجو جرا هوري إيجو جرا هوجي ورا غرغارو جرا أكيد مكمل بعديها كمو قدسة تجربة ولا عندي جواب سيو Oh, masya Allah. Asliin osoo biyyaa hin bahin dura horii osoo eeguutii warruu namatti naqee achumaan immoo mana galuu sodaatee badee waan jedhuun dhagee wanni sana gam dhugaa. Orulee midhaanitti naqee hin banne osoo horii eegu hoolota bineensi nyaatee warri natumaa sodaadhee achumaan bade qaraati. Eefa baddee booda manatti hin deebine osoo. Laa abbaan kiyyaaf hangafa waan ta'eef inni dargaggeessa yeroo sanitti farda yaabbatee tiriin asii lafa torbaan tokko deeme guyyaa tokko na jala dhufee achi nagarafaa nagalchee xiqqoo tattaa'ee ergatti humna baasee mootu galaa kara Adaamaa. Adaamaa gilee inni jedhu mata haaraa dhaqee achumaan Jibuuti dhaqee Yaman Suudii jalaa dhaqee addaan fagaate. Jalqaba biyyaa bahiinsi kan kee bara kam ture gaafni ati Adaamaa deettee Adaamarraa gara Jibuutii deemtu bara kami? Gaafa an biyyaa ba'uusan waan bara sanan qabatanii Adaamaa gilee dhufu namni afaan Oromoo dubbatu hin jiru an afaan Amaaraa beeku barandaa bule nama afaan kiyya beeku wallaalee. Barandaa bultee gaafa jalqaba biyyaa baatu? Karaa gubbaa bule barandaa ifama kana karaa keessa deemee osoo laala achumatti dhiitee bariiti. Guyyaa meeqa teesse Adaamaa keessa? Adaamaa baatii tokko waan akkasii taa'e. Eessa teesse duuba baatii tokko guutu? Halkan baree bulee ganama toora 07 kanarra mana dallaalatu jira kan ijoollee gaafadhe achi nageessanii fallaagin naata fallaagii inni agganaan nyaalleen bakka jedhu jira barreeffamni. Aya. Bakka fallaagin naata fallaagin kun maal waliin agganaan nyaan jedhee dhaqee achi dalagaa dagalchannani dalagaa barbaadaa warri dalayduu barbaaduu jira achi mana nyaataa wayii seenee baatii tokko achi dalagadhee achirraa birrii 50 fudhee mata haaraa yaabbadhe ofirra. Okay, kan booda mata haaraa teesse mooqattituma deemte? Mata haaratti gizee birrii 50 dhugdu shifeera kadhe shifeera tasaabii kana warra akka amma tiraaka jedhanii kana. Jibuuti irraa ol fe'u kan. Isa kadhee inni Jibuutii na geesse. Aya, Jibuutii ta'e san boodoo? Jibuutii gizee dhaqellee dallaala tokko jira. Sheeka wayitii Hasan Oromoo jedhanii isallee Yaman dhaqee Yaman irraa guyyaa 17 deemeetiin waan diizaan kana ta'e. Bisaanis suuduma? Achillee dalagaa bareedduu barbaadan jennee deemnee qabanii biyyatti darban. Baatii saddeet waan akka dalayde akkanuma teesse? Baatii saddeet re'ee eegaa ture re'ee xiqqaadha ilmoolee re'ee mucaa warra wannoo machaara tokko jira ka re'ee guguddoo eeguu anaafin saahiba ani re'ee xiqqoolee ilmoolee eegaa birrii isaa birrii 400 waan akkasii kafalanii 150 naa kafalan. Aya, 150 jechuun riyaala? Ammaa mibar waggaa 20 dura. Aya. I think toora 97 jaha kanatti fakkaata akka Itoophiyaatti. Aya. Achirraan inni re'ii gurguddoo egaa xixiqqoolee egaa birrii
جاب بشري سنتمن وكفر نمشي لما ولدت سراتنيا لما اوكي سو من دا باتي ميغا ولي قبتي باتي سديتي باتي سديت سمودا خرب ياس دربن عندي بري جركما في وي كان كباغا قبل دربن يروساني ولد بركه 7 سنتي شرفت يروسان ورهجنا عمره كان اجر مالي اغاثون نم يكون انجرو كبارن دي مكو الريال كما وي بري لما في سنتي 47 شرفت هايا غافا سيو سود راغل تبيتا كرا انوار مسجد كرا چنتي ياد بورا رچتي كوبي غودا كان بيتتا سوري بيتتا منا هيداتي بطانيا كان فااتي بيتتا هايا اما اولتيرا كان كما كو جولن اوروبا غراتو كان ارغيته كلافر اركيدا نما كرا برا كان اني بيانتي بوتي مالي وانا كدي كوبي غوبا مالي ارغيم بيكو سعود الراغله كدتي بري قرباته مالي چاما غودا كان بيتته هايا جينسي في سكوتي والفكاتو بيتته كدي اوتوماتيك ديمنو مالي جوله هريا برا تاغالاغالا جبوت را اوررا وي مچا جبوت كايرو بار اخيرا كان غافا الريچ كوراجا ثاني كمنا كوراجا او كم كلا ما كوراجا سندورا بيماربت تورته اچي يمن ان سندورا يمن وقال بوانا كثير تريد سنراچ شغل اوكي سو ميديا سود مچل قدمو كايرو افر افتجل قد لا انا غافا ترى بارا ديمو فيسبوك ما نورمالي كان قبا اها اگاسودا اكتيفيتي ادو كايرو انا ما اول مرة او جلقبا كايرو تي ميديا جلقب تندورا ريو متيتي كاخناتي نصيب ومالي ان جلقبو كياو امبه كسمرا تو فرق مالي ان جلقبا جلل ان جلقبنه بككنا جاجلل ان جلقبنه انا كمانم نوندي دبرته نوا مفرق مالي تكا فيماتي تالي امبهكو واي فيماتي كانل امبهكو اكتفاي دمل امبهكو اكنمت ومنت فغني من دبرو سوغرو لما اول برا اوكي جلقبا غيا لاين سنته ها اوكي فيسبوك كي يرو ليرا في ونرت فريندي اوفر نما فريندي اوفر ارغوانا غديس اوكي پابليك انتانيتو پابليك انتانه گدمني فيماتي تاي كومنتي كنا كملق اتي فولو كنا لكايو اگله مال جرينده دوانا كراتو جرا جري جرا دغفته پابليك تنرا نما نابا جريني غافو ترباني ورا فيماتي نم سورا جرت كوثر دبرتا غابا جلقبا لايفي سنتو نيادتا نما ميقاس داوتي جلقبا انا ما كانين لايفي سني ني رامفدو اتيو نيادتا جلقبا غافا جلقبا لايف سنو يار انا في ريدي في بوكاتو كتانه مچيو توته كتانه تريني بدلمسي وفنه نما كان لا نما جده شنتو جرا الا لا قد بدلمسي جرا نما كان جرا انت نما نقول na ko ba dare ne no so da nai na ma sa ni ba dare se ne wal bra te ne ajuman tam ni ru ayau dinang guya lamata sirba amari fa kana tibarane dudilam si ufanne khane chafar amari fa kana amara ni fa angene ay ganaku bali babara kisa petan namasi tolde bukan inso da tamar gam hara untan namni diu gile ono yo no madu ga duwe di bera awase ti bakada gile nam ni shan ro altar ni so da nanu okay ajanda ni sinjal kaba ga tani rufta manture nuti live yo so ne galin dura barre YouTube في
peejii qabna nu jalaa guggubate malee peejii qabna anaaf reediini Okay. diraamaa dalayna gaaf duraanii diraamaa dalaynaa koomentiin dubbifnu maal ilaallu diraamaa xixiqqoo mana keessa gaggabaaba kana dalaynee gadhiifna viidiyoon ta'e inni haalli ilaalamtu yuutuubii irratti argina bakka googil irra seenne jenneetuma dhiifna ittiin nutti tolee bakka yuutuubiin beeynu nu waan nuti feesbuuk irratti qoosaaf goonu ijoollee yuutuubaraatu achi geeffatti beeyta. Gaafuma sanuu ni beekan jechuu jirri waan akkanaa. Nu nama hin beeknu namni hin beeka viidiyoo nutiin hojjannaa bakka osuma akkas jennu viidiyoo takka gabaabduu ramadaana keessa hojjannee sa'aatii 24 keessa namni miliyoona 12 laala. Namni miliyoona 12. Viidiyoo akkamii sun? Viidiyoo akka kunoo hindiin hojjettu san algaa irraa jalaa irra ciifnee lafti ramadaana akka nama rafuu wal dhoofna maal jennee akkasitti akka nama irri kun miilan gazooree walitti fakkaatu. Miliyoona kana gatii isaanii beektanii gaafasiisin vaaluu isaa guddina isaa kana. Aboonu namoota iskiriinshuut goree nutti erga malee hin beeknu nama shan tulaalee godhan ture nu gadhiifnan biraa deemne dubbifnu yuwar quban qabnu. Akkasitti wannoo miti sanbooda akkuma carraa al dhufne ani mootu akka dhuunfatti feesbuukiin kiyya vaaraan dhiyooma kana bahe gaafa teedii afroo manaxirii godhatee uummata gargaaruu kara sabbata buraayyuu kana dhaqe wayii oromoon itti ka'aa turte gile wayyaaneen baduuf deemtu san. Yeroo san namni hundi teediitti ka'aa jira amma na rifeensaa jira. Manaxirii uffadhee akka teedii sanitti maglacaa kenna jedhee waan rifeensan aadan kana ijoolleen na jala qabanii. Laayif irra jira namni baay'een dhufee na daawwatee feemasoonni hayyoonni oromoo hundi bakka kun fooroon haa deebisee kun natti ergatee ta'aabiin faa hangaasaa faa naziir faa guyyaa san wal barannee achi yoo san warri bakka waarre kenna hudhadha jedhu feesbuuk irratti gurguddaan hangaasaa fi ta'aabii fi naziiri ka'aab naa dawwalee akkaataa itti feesbuukii fayyadaman maal kana yaada naa kenne achirraa bakka wannoo ta'e akka hin baradhe waan hundi akka ergaa dabarfatuu danda'an akka nama hordofu akkasitti bilbila na hubachiisa malee kan dura waaw galatoon samboodarra doktora Slinga anu Facebook irratti kan hin beeku akka aktiivistii taatetis saba kan kee cinaa dhaabbachuu turtee yeroo takka asumatti arraba addunyaarra hin jirre nama arrafita yeroo takka asumatti bikka gargaarsaa dhaabbatta yeroo takka asumatti nama amantii tanteetu ka'e quuqama amantii teetii qabdu kophaa kan kee baatee lolta yeroo takka abiyyi faarsita yeroo takka immoo Jowaar bira dhaabbatta kami ati keessaa karam jirta asliin garam jira bikka dilatan hunda ni mul'atta kara tokkotti sin agaran maaliif ani bakka takka iyyuu hin jiru ani anuma asliidhaan nama of danda'ee waan itti fakkaate waan itti amane godhu malee ani gara nama gar takka iyyuu hin jiru ani gurraachuma argitu kana anuma nama of ta'ee of danda'ee waan sammuu isaa amansiise godhuu fi nama Jowaariin jaalatuuf dinqisiisu. Jawaarii fi Jawaar qofa? Akka karaa warra poolitikaa keessaa Jawaarii ma jaalata. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuu? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Kanaadaa jirta doolaaruma 50 na ergitee waan akkanaa godhi jettee yoo ergitee handhaqee nama tokko arrabse isuma jechuun faarsee bulaa jechuun saree jechuun saree makayyaatti ergamti. Garuu yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffatame warra mootummaa ijoollee mootummaa jala jirtu ijoollee mootummaa faarsitu sana qofaatu faarsee bulaa jedhama maaliif? Fitii beebar faarsee bulaa jechuun saree jechuun si jedhe sareen bakka nyaatteef loltii hin dhageettu. Okay, arra kaatee ati Jawaariyoon fi faarsitu taate faarsee bulaa ni jaamta moo hin jaamtu? No, Jawaariin hojii isaatti safaarsa malee namni nama kafalee Jawaarii akka tanduulee nama kafalaan turre namni si kafalullee hin jiru. Yoo dhugaa deeggartanii faarsita yoo dhugaa awwaaltanii abaarta yoo argatte gamana kanuma akka an beekutti haga argite. Saniifuu uummanni usee faarsu sun kafaltii kafalamaaf jechuu usaniitiin miti. Eenyu? Jarri bikka biraati mootummas ta'ee kaabinees faarsan ijoolleen hedduun amma ka'anii footoo maxxansanii faarsanii poolitikaa keessattis ta'ee
akka dhuunfattis ta'e faarsee bulaa jaamanii qeeqama yeroo hedduu ijoolleen saniifuu kafaltii kafalamaaf jechuudha. Faarsee bulaan gosa hedduu jira. Faarsee bulaan inni tokko nagayumaan bayee galuuf faarsa warra biyya bulchu. Nageenyuma isaatiif biyya jiraami nageenyuma isaatiif bayee galuuf faarsa. Sodaaf jechuu. Nageenya barbaacha. Okay. Inni tokko mootu yoo waan wayii dalagatee lafaa qabaa san akka hojiif itti mijatuuf haala mijeeffatuuf faarsa. Faarsee bulaan inni guddaan immootu wanni akka lafaa aballiin waan garagaraa kennameefiif faarsa malee mootummallee na faarsa jedhee mallaqa namaan kennu. Okay. Wow. Mootummaa yoo ati faarsite dandeettii teetirratti haala si mijeessa. Yoo ati nama biizinasaa taate waan garagaraa. Yoo mootu ati miskiina waa takka qabne taate mootummaa deeggartaa bakka feetu dhaqxee nagayaan baatee galtaa abbaa barbaadee waa jetta yookaan milisha ganda keessa aree kaballaan si oofa yoo ati faarsine. Akkasi gosa akkanaa hedduu qaba. Thank you. Adda nu baastee galatoomne mee jireenya kan kee keessatti wanni si mudatee ati haga ammatti hin daganne ta gammachuutis ta'e ta gaddaa ni qabda. Nama jiru jiree mudannoo namni lubbuun jiru hin qabu mudannoon tiyya baay'ee tam jedhee kamsitti mudanna baay'ee. Ta yoomillee hin daganne namaaf qooduu barbaaddu yookiin qooddee jirtu amma dura ni qabda. Gaafa dura su'uudii tara lammataa deemu dura deemee deemu jaalallee qaba ture beektaa? Karaa dheeraa kanaasi deemnee gaara marbaa kana warris karaa suudii deemee hin beekaa yeroo nuti asii gaara marbaa jallaa kana ol finnee kamisitti gaaratti ol ba'u kaane ijoollee dalagattoo itti dhufee gaafas mobaayiliin akka amma iPhone kun Samsung kun hin jiru feesanii fa'aa jennaan M70 fa'aa jennaan jira beektaa gaafas. M70. Abu Shaitaan fa'aa jennaan jira. Mucaan tokko ka bira gorree beelofneetiin Kadir Martuu dhaggeeffata beektaa? Yaa Rabbi hiriyaa dhugaa isiif na qoodde gargar nun baasin ani ka'eeru tokko sirbatan sammuu keessaan qabu. Mucaan sirbatan dhaggeeffata. Edaan akkatti jaalalleeti yaan adda ba'uuf karaa yana fagaatu qilee keessa deemaa jira jedheetiin boo'ee asii gamatti gaggaragalee ofirra baaranne. Thank you. Galatoomne. Doddoo ajaa'ibaati. Kara gaafii jaalalatti seennaa mee jalqaba asliin bara kam jaalaltiis qabda? Jalqaba. Eenyu kaasi qabda? Jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhuman qabdu bara osoo bishaan buutuufaa bakka horii hedduutti wal jaalatta beektaa? Okay. Gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafatti dhalattu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne gaafa jaalattullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkana nutti hundaa waan ta'eef ani bara kana jaalalti na qabdee hin beeku kama guddadheetiin shamarran kanaan bakka gaafa sanillee haala teknoolojii wajji deema janaan gabayatti wal argitaa nagarratti eedaa bakka ciraafaatti qamisii kana Abisi abbaa lamaa sadii ganda keessa jira baadiyyaatti bifaan eedeetiin afoo baatee nagaya gaafatta hin geeggeessitaa obboleessa yoo argite hin dhiittaa abbaa yoo argite waan akkasii malee gaafuma xiqqaatirraa baran beeku. Baran beeku xiqqeenyumarraa dhalaa feete jechuudha. Ay jaalalli akkuma nama kamuu qabne malee wanni dhiira biraatiin addatti dhalaa feete hin eenyu. Galatoomne karaa haadha seenatti seennaa mee haadha seenaatii wajjin akkamitti wal baruu dandeesse jalqaba eessatti wal barteen biyyatti moo kaayirootti moo eessatti akkamii waliin dhuftan? Haadha seenaa konkolaataa taaribatti waliin dhufin. Taariba eessaa?
Isilleen as dhufuuf deemti anillee as dhufuuf deemu. Haya. Diyaaspoora ta'uu deemnu lamaanuu. Haya. Konkolaataatu waliin nu fidee jarri gara nama torbaatii nullee nama torba nama 14 walitti fe'ee Suudaan irraa Sahara Masrii kana walitti nu fidee. Aha. Ani gaafas friendii wayii qaba ispoonsara irraa taatee karaa baaraa kana beektu kanaan deemtu wayiitti jira. La ilaha illa. Haya. Egaa biyya haara wata akka yoo deemtu bar nama tiruu deemu jala deemtaa imaama qabda. Haya. Ani nama gaafas wajji deemu nama Jarman kana Faransaay kana biyyoota Awurooppaa kana nama beeku duraan deemuuf yaalee no rakkoo garaagaraatiin karaa deebi aga Suudaanii aga Libiyaa taatu yoo deemte takka wajjin deema Adaamatti wal barannee fireendiitti jira. Haya. Ani isii wajjin deemaa haati seerallee hiriyoota isii wajjin deemtii. Shamarran amma nu bira jiran baay'ee kana keessa xiqqashoo nama ija laafuu uffata ijaaba kana saaraa kana keessatti uffatti. Tana waa wajjin deemu tun immoo warri daldalaa kunillee itti ilaalaa araboota itti fi gabeettaa surreen deema kan wajjin deemu warra magaalatti. Afaan arabaa beekaa. Mataan kun laa bakka akkasitti araboonni kun cinqaan daldalli kun harkaa fudhatu beektaa. Haya. Ani garaa biyya keessatti bilee takka lama kabalamee jiru. Aboo gaan taloo kana wajjin uffisuu miskiititti kana jana jana dhiyoo qalbii dhageetti beektaa gilee kaballaa qofee as deebi konkolaataa irratti. Haya. Akkasumatti karaa Saharaa Suudaanii kana wajjin dhufnee yeroo dibbara biyya kana gasee nu magaalanatti illee isin dhuftee nu biraan ta'etti beektaa ijoollee kaawwan irraa anaaf isitti dhiyaate. Haya. Anillee gisee isin nu biraan achi deemtee bakka ijuma rahmataatiin laala beektaa. Haya. Itti dubbachuuf tabiraa biraa qabda rakkoo karaa deemaa jirtaani. Obbolummaa kanaan itti yaadda akka isin achi hin fagaanne andi ispoortii godhachuu yaada qaba waan ta'eef gaafa bakka geenne. Haya. Achiin asin dhufnee as dhufnaan isin obboleettii bira dhaqxee obboleettii asii qabdi haati seenaa. Tani wal ta'uu dinnee baaraan deemte amma Faransaay jirti natti fakkaata. Okay. Isin deemna nan duraanuu qalbiin jirtu kana wajjin jira waan ta'eef haala seenaa wal barannee nikaa godhannee waa ittiin haala seenatti wal fuudhu. Yeroo hagam turtanii nikaa godhattan jaalalan? Laa jaalalan waa takka wajjin turre isin obboleettii bira dhuftee akka isin deemte guyyaa wayii kanatti argee itti mee lakkoofsa irraa fudhee eegasii bilbilee fi walumaan haasofnaa gaafa kaani karaan baaraa kun baarri badee wal fuuna maal gonaa ilmoo malee teennaallee kophaa ta'a kun oomutee fireenditti yabaaran deemte maalmaa jireeni warratti ergadhu naan jette warra isiititti erguuf itti bilbilaa yeroo sanii mastar pilaanii jira karaan cufaadha jedhanii bilbilaan warri tole jedhee nama wakkalatanii nikaa hidhanneetu kararratti malee kararratti guyyaa lama sadii wal agarra biyya kanatti karaa mana isaanii mana obboleettii isaaniitu karaa biyya. Waaw, maashaallah. Asliin seenaa malee ijoollee biroo qabaa jiran aslii waliigalas ijoollee sadii qabaa lamas qabas tajaan ni jiranii dhugaadhaa asliin seenaa malee nama biraa ilmoo biraa ni qabdaa? Qaba ijoollee obboleewwan seenaa hin jiru. Eessa Durba jira? lamaa fi dhiira tokko qaba seenaa hojii. Eessarraa qabda sanoo eessarraa fidde haati fuutee turte bultii keessa turte dura? La piraayiveetidha kana jechuun barbaadu ijoolleen gurguddoodha yoo na jiraate taaptaaf gochuun mala nama wajjin asirra oolanii akka namni beeku hin barbaadu seenayyuu wajjin akka dhiyaarrataa jira waan ta'eef. Wallahi ni erganii waan kan jedhuun ni jiran? Yaa miidiyaa fayyadaman tiktookii qaban feesbuukii qaban gurguddoodha namni tiyyatti hin beeku walumaa wal beeku. Aboodiis. Wallahi. Nageenyuma isaaniitiif ani beeksisuu hin barbaadu. Okay, gaarii goote rakki. Okay, waa'ee seenaatii wal qabatee komantiilee hedduunis yeroo takka maaliif barumsa ishirratti hin xiyyeeffachiisne maaliif miidiyaa irratti fookas akka taatu godhanii jaaniiti gaaffii hedduun komantii keessaanis viidiyoo keessa jalattis ni arka.
Seenaan barumsa hin barattu miidiyaa qofarra jirti moo ishee eebbifamtee uffata kaattuunis arkeetiin jira. Barumsa barachaatii miidiyaas hordoftootas hedduu qabdi. Mee waan kana ifa godhiif namni takka takka waan hin barannee miidiyuumarra oolchuu fakkaata itti. Ani beeku ani abbaa firiidamii maatii ofii eeguu abbaa akka warri keenya nutumaa ta'e nama guddatanitti abbaa akkasii abbaa garaa jabaatu kan ilma ofii jaartii kunuunsanii miti ani ilmaan kiyyaa fi jaartii ilaala. Abbaan kabara hin baratanii qaraanii miidiyaalee gilee fayyadaman kana malaaluu osoo hin taane ofii tireeningii itti godhan waan gana gaaf guddatan kooloo naa godhan yaa'ii kadhatan akka isaan waa hundaanuu nama gattan hin barbaadan gara dhuunfaa dheerate ijoolleen. Galatoomi guddina keessa seenaan tante doktora akkasii taatu feetamoo joornaalistii moo aktiivistii moo maal akkasii taatu feeta daa'imni ta'e akka yaada fedhitteeti. Fedhiin abbaa hin daangeffamu waan rabbii fi taasisuu gaafumasiin bakka keessatti walmaanee na inshallah. Rabbi bakkaan si haa ga'u. Tole galatoomi gaaffilee armaan gadii jettii eeyyeen godhe yookiin immoo lakkii hin goone jetteetii naa deebista. Yoo godhee jiraattee godhee yoo hin godhin immoo lakkii hin goone naan jettaa. Okay gaaffiin duraa osoo laayivii irra jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beektaa? Shak. Amma waa takkaa jira barasitti amalli kiyyaaf amalli nama miidiyaa ka tokko miti maaliif jennaan amma ani guyyatti sa'a lama laayivii yoo dhufe miidiyaa sa'a lama qofa laayivii yoo dhufe sa'a lama qofa ta'a. Namni dalagatee dhufu irribaa ka'ee dhufu gizee gattu waan arguu faalachiir taa'u seeya malee an amma yeroo baay'ee sa'aatii 5tti seenaa sa'a tokko yoo ta'e irraa bayaa san booda anaa fi miidiyaa waluu hin agarru garuu viidiyoo waan ciccitu guyyaa hunda waan arganiif waan akkas tukuratiitti godhu fakkaata malee an akka ijoollee biraa miti sa'a 3 sa'a 4 sa'a 5 nama taa'uu danda'u miti nama baay'ee waan akkasii hin beeku manaa manuu miti yaadatu seenee beeku jechumas. Osoo karaa deemtuu hattuun silkii sirraa hattee ni beeyti. Silkii. Okay. Laayivii seentee osoo giiftii takka illee hin harkatiin baatee ni beekta. Ni beektaa moo ni beekta? Gaafiin sirreetti kaa. Gaafiin eeyyeen yookiin immoo lakkiidhaadha. Gaafiin godhee yookiin lakkii hin goone yoo waan kana gootee siin jee godhee yoo gootee jiraatte yookiin immoo lakkiidha jettee deebiste. Akkana jetti osoo ni beektaa osoo hin ta'in ni beekta. Okay, ni beeytatti fudhadhu ni beeyta ayyee. Laayivii seentee osoo giiftii tannamiin. Laayivii seentee osoo giiftii namni naan kennin. Ani osoo namni osoo gizee ani osoo seene salaamu alaikum osoo jedhe giiftii naa kenna lakki agarre hin beeku. Oh, okay. Ayyee. Maaliifin feemasa ta'e jettee sheenoyitee ni beeyta? Beeytu. Okay. Nama arrabsitee deebitee dhiifama gaafattee ni beeyta? Nama arrabseemu. Namni arrabsee dhiifama gaafatee jira. Nama dhuunfaa moo nama baay'ee walitti bu'aa lambee. Nama dhuunfaa. Nama dhuunfaa akka dhuunfaatti wallolleen namni dhiifama gaafatee jira. Okay. Oromoo ta'uu ishee qofaaf dhiibbaan sirra ga'ee ni beekaa? Akka. Oromoo ta'uu ishee qofaaf akka ilmoo Oromoo miidiyaarra jirutti dhuunfatti dhiibbaan sirra ga'ee ni jira Oromoo ta'uu ishee qofaaf. Miidhaa wayii. Okay. Jooni irra ga'ee jiru saba kiyya irra ga'ee yoo taate malee waliin yoo qoodate malee. Ilaalcha gandummaatiif jecha nama akka wal kabajuu fi wal jaalattuun wal dhabdee ni beeyta. Lakki. Okay. Haadha seenaa irratti nin fuudha jettee kabiroo laallattee ni beeyta.
Abodi amora woi amkeza na abang kujere wagala madura jana jane ture tahu dide umra itiris. Asibas tubo. Ya amkeza si basa jete si wagala mo kadidua di amora ta kajana jane ture. Aya. Boda maka intalo amkeza na basu miti malak makia na ergu dinda umra itiris. Okay. Dubartii qabaltee ni beeytaa? Eh? Dubartii qabalaan dhoyitee ni beeytaa yookiin qabaltee dhoyitee? Ay akama marata dubartii esi terge kamadare. Okay. Gaafiin itti aantu yeroo hedduu as gubbaa dubartoota hojii adda addaa waliinis laayiviinis seentaa bareedduu tiyyee jettaanii simpuudha kaanis jettaa. Haati seenaas yeroo san maaltu itti dhagahama? Hin hinaaftu yookiin lakki oggu laayivii irraa baatan waan kana akkanaan jaaladhu dhiisi isiniin jettee ni beekti. Oma ittiin dhagahamu dhiisile naan jettee. Masha Allah. Wallahi numa milkooyte. Okay. Galatoomii gaafiin akkana jettu namoota sadii TikTok kanarraa dinqisiifattu yookiin bakka guddaa qabduuf eenyu faati? TikTokii kanarra dinqisiifatanuu jira osuma tasiin gaareettuu guyyaa biraa waa balleessa. Okay. Nama sitti aanan. An TikTok irraa hiriyyaan qabu lakki. Haay. Warri as gubbaa akkana laayivii hojii teessanii saahiba kiyya waliin jettanoo? Carrumaa waliin nu fida. Astaghfirullah. Rabbi akka asiniin nama kaachisiisin. Hay. La ilaha illa. Okay. Taa'e viidiyoo kana ni ilaalanii booda. Saahiboonni dhankee. Eka halaala ebalu jedhee adamaan agata jechuurra hunda waliin qabee gaduu naa wayyi. Okay. Namoota shan akkaataa dinqisiifattu wal duraa duubaan kaayidaa artistoota keessaa wallistoota Oromoo keessaa nama shan wal duraa duubaan akkaataa isaan itti dinqisiifattuun darajaan kaayi. An nama sheekati sirban dhageeffatu. Amma wallistoota walitti buusurra yookiin filachurra jettee maami? Okay, ani siddin dhugaatii biyya keessatti yoo himuu feene irra sii dabra rakkoon qabu. Nama ofitti aarsuun barbaadu. Okay. Nama lama osoo isaan TikTok dhiisanii jettee hayaattu ni qabdaa. Jara kana osoo arkuu baadheettee nama yaaddu nama lama. Maal waan xiyye nyaatama waan xiyye nyaatama qabu waan waan akka. Okay. Dogoggorri guddaan ati miidiyaa irratti hojjettee osoo hojjechuu baadheettee itti isheen itti ni qabdaa. Ani waan godhati takkaa seenee hin Okay. 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 Gaafiin itti aantu Dr. Asliin Quraanaa qaraatee ni beektaa jetti. Yoo qaraate hangam qaraate? xiqqoo maqara'e. Aguma xiqqoo miti qare. Aguma manii kara ol qare. Okay. Qaraatee jirtu. Okay. Yeroo hedduu Umuseenaa maal jettee yaamtu? Jechoonni ati itti yaamtu yookiin Umuseenaan alatti jechi yeroo hedduu jettee ni yaamtu maali? Haadha seenaati. Umuseenaan alan baane haadha seenaatiin ala. Haadha seenaati ka Umuseenaan alatti. Afaanuma jijjiirtee dhaayuu jirtaan haadha seenaatiin ala. Hai. Osoo seenaan hin dhufin okay sirraa hin gabaabsa. Hayyee. Jamee jedha. Jamee. Okay. Mee
dandeettiin ati artii keessatti qabdu maali? Ni qabdaa dandeettii artii keessatti? Qotee bulaadha. Artii keessatti hin jedhe. Artistii miti kaadhaaf deemaa taate duugora gaafa nyaata. Diraamaa dalaguun turee naan jette barreeffamtu tana. Dalageetiin turee naan jette. Artii keessaa diraamaan. Diraamaan sun barka artistoota gurguddaa sanii tapha akkanumaan sagalee wal waraaban kana. Egaa artistoonni jalqaba tiyaatirri isaa eegalamaani. Ani waa fakkeessuu hin danda'u. Akkasitti immoo aartii keessa seenee wanni yaala jiru ammatti uummata xiqqoo hiriyoota wajjin godhan tanatti viidiyoon vaariyaaliin bayaa yuutuub irrallee yoo ta'e feesbuukas tiktook irrallee namni akkuma gaariitti itti boohara waan sanii gama kaaritti gama aartiitti jecha of guddifne yaani meeshaa gurguddaan takka kaameraan waraabamee beeku waan sirri maali malee. Okay. Yeroo garii muuziqaa yookiin nashiidaa yeroo dalaydu yeroo takka takkaanu viidiyoo yeroo laalanii qofla walleen yookiin nashiidaa raayyaa waan biraa jiru ati jala jetta. Yeroo takka takka daayirektii waliin qunnamsiistu. Waan sanatti firratti eegattee jirtaa ni beektaa? Ni beekaa ani ati waa'ee aartii nagaafannaan qotee bulaadhaas hin jedhe bara. Uummanni kun akka artistii ta'uu barbaada. Ani aartii waan kiyyaa miti na yaamne. An qotee bulaadha. Qotee bulaan gisee qonna ofii geeffatee loon ol galchee ka sirba jaalatullee ka nashiidaa jaalatullee eeguma inni kutee duubarra fiiga akkas an duubumarra fiiga. Waan istaayilii ijoollee zabanaa tana keessaan qabu an gisee badhageetti gurri nama guddaa kullee dabartaa duubarra deemu. Gaafiin Jowaar wajjin walli qunnamtaa Jowaar wajjin hariiroo bareedaa ni qabdaa yeroo hedduu Jowaar gadhiiftaa Jowaar bakka guddaa akka qabduuf ni agarra hariiroo waliin ni qabdaa Jowaar waliin. Jowaar dabalatee aktiivistoota Oromoo namootaan gurguddaa wajjin hariiroo ni qabdaa. Nama sabaaf dalagu nama dhugaratti icha tokko jaalachuuf gadhiisuuf dinqisiifachuuf akka parsanaalii wal qunnamuus hin barbaachisu jedhee amana. Ati yaalle jechuun wal qunnamuuf wal hin qunnamne akka piraayiveetitti akka dhuunfatti akka namni tokko Jowaar wajjin wal arkutti